Akkasumas tim OMN keessa caaltuunis caaltuu amala dhaggeeffata jechuudha. To'attoota keessattis walqaban caaltuun nama biraa nama biyyaa keessa keessummoota biyya dhufan keessa obboleessa Muhammad Eegsisoo Gosotaan dhiifamaa yeroo booda walitti deebina waan ta'eef garuu amma gara buufloochitti dhufootaa hamileedhaan sultaan Jirta. Pimpinan selanjutnya together. We want to do official launch of this book. Idane, rakkate, lubu fitole, arbe intune, injira sige. So kita akan ada launch. Diva malah coba aja Ubur Ramadan Diva Majid.
One One, I want to officially declare the launch of this book. Sena irrati, guyya guddayo as launch kitaba goonu, kitab waan akkarmaan namni samuusa illee halkani guyya hirribdabe akkarmaan yeroo seenani biraan deeman. Kitaba kit launchaan jira. Kanaafuu mi'a jaalawween Muhammad Yeksiso Khan Abibna Abada Kitab Wali official launch agon Malaka official launch godan Anjali Sadra Mufer Andiya Kamotuma Sindiri Dalagu Garu I will start 50,000 shillings here. And after basket, they got Muhammad Yeksiso official launch including Khan Birna Bada, one and the Muhammad Biranda Bada Smoothing Canada. Ndagamanati fakate wal fahamna haji ali akana matokoti gumacha Muhammadi oso kitab himbani arbu barbada wana kabate wana gumachite namni na wali tabat oso anasira kadekwi wa Muhammadi kabate ayat kota anakayi Masyaallah, masyaallah. Kalau tu orang itu na, kami cakap desa, orang Nairobi kami tu, orang sama Afrika na tagay tu, kami tu kushilin di pun aku tadi, komponi sekian Muhammad di bagian begini nanti ni dia, nak kerja, orang itu pasal dia jangan tahu ada kumashani tidak boleh, kini orang haji orang berapa naik. Kami Kuma Production Wamicha Boleh buka sama mereka mana kanan dia orang Nairobi itu dia nama pejabat orang kata nama sakana usaha ini nasrani Muhammad Guya Paisa Guya Gamatu Isa orang oke cakap Guya Gamatu Isa harta Guya University Raib di Famu harta Paisa harta arku ini sehingga kita dunia di sana jadi nama sisakana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit TV ni amalle. Wana itu berbatu dengan gengsi kena, abotu kena. Nega kita cuftu niu. Kaguya ada wami tu bersekena Muhammad Yeksiso dia jadi asal tergambar. Guya ada guya arosat. Nega arosat tu kumanda apa? Karena ni kumanda Muhammad Yeksiso isi pun dah kena you dengan gengsi kena nudiasa, apa nudiasa? Karena tadi dia bersedia Muhammad Yeksiso ni isu ini pun saya masih di sini ada. Sudah pernah dari wan dan dia bersedia sambil dapat implementasi bukan pun nama berkata nama berkata saya dah nanti itu jadi abdi itu dia apa deh. Karena anda sih dapat itu kolej dan kegiatan di bertilim wan dan dia orang saya tidak umat orang तो कितना कोरे बोलता कोरे फाइनेंस आइए तो हम बोले कि कभी डॉलर के विषय में रहेगा तो हमें कितना कोरे फाइनेंस और एक सौ Kamu kita bapa nama bujur tidak, wangga masa ni jadi
di nama episode tokko abaaboo qabatee namatti dhufaa yoo achi gadi bahee terus ike abbaan kanatu jira waan gaafa sanii jechuudha balleessa kitaaba sagantaatti jedha gaafa sanii jennee dhaqee galee osoo gaafa san harkatti kiisatti naafatee galtan jechuudha. Shilingi yookaan kun kushan jettan saya kun kushanii asitti kaa'aa balleessa kitaaba hojjetti deemudha. Isin eegaa jira warri nama keessa jirtan bakka isin eegaa jirra nama iddoo arguu jirra maqaa isin dhoofnu waan isin yaadda kitaabota. Kitaaba kan ofiisin eeganii waan yaaddan waan jettan kitaabni kun hin banamu jedha. Haazin haga waa'ee jaalala arginitti kitaabni hin banamu koreen gurgurtaatis kitaaba gurguruu barbaadan eegas booda kitaabni banamu gumaacha qabdan asiin nu goontaa jedha. Bifa wabee kushoon of golchaadha. Sirreeffama kitaabni keenya sagantaan gumaachaa akkuma itti fufuutti jalqaba irratti garuu book launch of godhuudhaaf kitaaba keenya nuuf banuudhaaf gara waltajjiitti affeeramee adda caalatu kabajamoo obbo Alii Waariyooti afran isaaniitu jechuudha keessummoota keenya soo jalqaba irratti gatii xiqqishoo oomishu taate kitaaba keenya nuuf banu sanboota namoo sagantaa gumaachaa Muhammad beeksisoo hunda keenya biraa Oromoo mara biraa oolmaa qaba waan ta'eef if qopheessaa garuu amma immoo karaa buuk laamchii keenyatti dabarraa already kabajamoo Alii Waariyoo